Oduga machisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattu takeen. Kuno kitaaba argitan kana kitaaba jadiida haaraa jechuudha. Kan takkaa hin argin yookaan kaallee dhagahin. Maqaan isaa Al-Fawaa'idul Mardiyya ala matni al-Ajurrumiyya. تأليف الفاضل التحرير العالم الشهير الشيخ عبد الله بن آدم الإثيوبي شيخ إثيوبيا كاني إثيوبيا كيسا أوروميا كيسا هو جمّا جمّا كيسا نانو كامو jedhamuudhaan kan beekamu hijraarraa bara 1100 fi 70 kan ka'an sheekni kuni jechuudha. Akkasitti kitaabni kun yeroo hedduudhaa fi darsiin isaa godhamaati kan ture. Kitaaba kana reefuma baha waggaan inni itti kaa'amellee bara 1170 ta'u. Kitaabni kun aanaalee jimmaan keessa jiran keessatti bakka tokko tokkotti hinuma qara'ama. Amma qara'amu kana keessa kitaabni kun hedduu harkaan barraa'eeti qara'amaa kan ture jechuudha. Harkaan barraa'ee qara'amaa ture. Ammoo garuu akkuma argitan kana boordiitti jijjiiramee dhufee jira jechuudha. Fawaa'idni kun shari'a jarrumaa yeroo ta'u sharhii irraa ta'aliiqa jira. Sharhicha sanarraa amthilaa sharhiin fidurratti i'raabni kaa'ameeti kan jiru. I'raabni sun daftara tokko irratti barraaha duraan daftara garaagaraa irratti barraaha. Amma daftarri garaagaraa hin ta'u jennee bakka tokkotti deebisne akka taqriiraatti kuno taqriiraatti jalatti baafamee kan jiru kun i'raaba amthilaa sarraati. Kanaaf kitaabni kun baay'ee mufiida. Kitaaba kana haaraa reef dhufa jechuudha. Hundinuu sponsora taati. Sheekaafillee akka ajiriin guddaan galutti facaasaa fi isiniin jedha daawwattoota keenya. Hammana qabannee dhiyaanneeti kan jirru. Kitaaba kanaan abbaan barbaadan bakka jirtanitti isiniif dhiyeessuudhaaf amma rabbiin laaffisii tokko deemuu ni dandeenya. Wanni isaas gaayaan hongii deemamuuf kun ajiruma rabbiirraa barbaaduudhaaf malee waa biraatis miti. Amma kun amma firee kurnan tokko lagizeedhaaf goneeti kan jirru. Yeroo heddummeessinee gochuudhaafis immoo qophii jabaatu jira biiznillaahi ta'ala. سنة 73 وألف من الهجرة النبوية. وكان هذا الشرح مكتوبا بالخط اليدوي قبل هذا، وكان كل من أراد أن يقرأه يكتب بيده ثم يدرس فيه، لأنه لم يحول خطه إلى النص ولم يدخل المطبعة. فلما رأيت أنه كتاب مفيد في بابه جامع لفوائد النحو وقواعده، وكان بعض أصحابي يقع في تعب وإضاعة وقت لكتابته باليد، قمت بتحويله من الخط إلى نص وورد الكمبيوتري بالجوال على حسب طاقتي. أما ربنا لا فسيني كرا harkaan barraahurraa kara wardiitti jijjiiruudhaaf dhaabbadhe. Kanaaf jennaani sponsora nuuf ta'aati hamma tokko akka babal'atee bakkee keessa deddeemu nuuf godhaa isiniin jenna. Kitaabni kun baay'ee fayyadaadha. Namni illee beeku numa jira. Namni hedduun barbaadaati kan jiru. Yeroodhaaf hamma kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Faffacaasaa sheer godhaa waliin gahaa kitaaba kana. Namni barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 917741536 irratti haaloonuun jechuudhaan argachuu dandeessu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bootaan itti qara'amu kan barbaadan immoo Jannabattis Sheekh Siraaj ni qaraasisu. Akkuma kanallee karaa Dedoo keessatti Sheekh Zaakir Sheekh Ibraahim kan jedhaman jiru. Akkuma kana Sandaaboorrattis bakka hedduutti qara'ama jechuudha. Namoonni beekuun irraa isiniif dubbadhe. Kanaaf jennaan bootaan itti qara'anullee hin rakkisu. Kitaabni illee kitaaba baay'ee afaan jabaatu miti, nama jimmaatu kaa'e. Biiznillaahi ta'ala rabbitti nu haa fayyadu isiniin jedha. Nuuf bilbilaan nu bira dhaabbadhaa waliin gahaa akka kitaabni kun diriiruudhaaf jechuudha.